Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 18tti kan jiru waliin dubbifanna. Akkas jedha. Yesuus yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of agarsiiftuu nyaara keessan hin guurinaa. Isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii hin bosomsu. Dhuguman isinitti himaa isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma soomtutti mataa kee dibadhu, fuula kees dhiqadhu. Soomuun kee abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhu. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu immoo gatii kee siif hin kennaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Haaleluyyaa. Waaqayyo gidduu kana jira. Ameen. Mata duree akkas jedhu waliin baranna. Soomii dhugaa soomuu yookaan soomii dhugaa soomuu sagalee jedhu waliin baranna. Kutaan keenya guyyaa irraas sadansaa walitti finne yoo ilaalle waa'ee soomiitiin nama Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 hanga 18tti kan dubbisne. Inni dura obboloonni keenya nu dubbisan immoo macaafa raajicha Isaayaas boqonnaa 58 lakkoofsa 1 hanga 12tti kan jirus waa'ee soomii dhugaa maal akka ta'e nu barsiisa waan ta'eef isuma dubbii Waaqayyoo jedhu kana dhaabbanne waliin baranna. Wangeela nama dubbise Wangeela Maatiyos. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 18tti kan dubbise. Sagaleen kuni ergaa guddaa tokko qaba. Yesuus yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of agarsiiftuu nyaara keessan hin guurinaa. Isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii hin bosomsu. Dhuguman isinitti himaa isaan gatii isaanii fudhataniirudha. Wangeela Maatiyos kana yoo ilaalle jalqaba akkuma dubbii sagalee Waaqayyootti galuudhaaf akka nu ta'utti Wangeelli Maatiyos kun wangeelota arfan kakuu haaraa keessaa isa tokkodha. Wangeela kana kan barreesse Maatiyosidha. Maatiyos kun maqaan isaa duraan Leewwii ture. Nama qaraxaa qurxummii nama qaraxuu ture jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irraa argachuu dandeessu. Qaraxa sassaabduu ture jechaadha. Nama mootummaa Roomaadhaaf hojjetu ture. Kaayyoon inni Wangeela Maatiyos kana barreesseef inni guddaa waa sadiin kaa'e. Yesuus Kiristoos masicha ta'uu isaa mirkaneessuuf, raajiin kakuu moofaa raawwachuu isaa agarsiisuu fi Yihuudootaaf Yesuus mootii abdachiifame jechuun ibsuudhaaf barreeffame. Barri inni itti barreeffame dhaloota Kiristoosiin booda bara 60 hanga 70tti jechaadha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kutaan guyyaa irraa nuuf kennaman kun kan inni tokko isa amma ani dubbise kana jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 8tti kuni Yesuus Kiristoos barsiisa inni gaara gubbaatti barsiisedha. Barsiisni kutaa guyyaa irraa kana keessaa kan nuuf kenname Wangeela Maatiyos kana keessaa barumsoota gurguddoo jireenya namaa jijjiiran, hafuura namaa jijjiiran, waldaa kiristaanaa jijjiirantu jira. Isaan keessaa barsiisa gaara gubbaa kan jedhamanii beekaman boqonnaa 5 hanga 7tti. Isaan kun barsiisa Yesuus gaara irratti barsiisedha jechaadha. Boqonnaa 5 hanga 7tti kan jiru kun jechaadha. Isaan keessaa kutaa guyyaa irraa kanaan fudhadha. Maaliifi hunda isaa yoo dubbanne yeroo isin hin ga'u waan ta'eef. Kutaan keenya guyyaa irraa kuni boqonnaan 6 kuni wantoota gurguddoo sana of keessatti qabatee jira. Lakkoofsuma tokkorraa kaastanii yoo ilaaltan inni tokkoffaa waa'ee kennuuti yookaan arjoomuudha. Namni akkamitti arjoomuu akka qabu, namni kennuu akkamitti akka qabu, namni kennuudhaaf yookaan arjoomuun isaa namatti mul'achuuf yookaan namni akka sajajuuf akka ta'an dubbataa jechaadha. Namatti kennaa keenya yookaan arjummaa keenya ijji namaa akka arguuf akka hin taane barsiisa. Barsiisa gaara gubbaarratti Yesuus barsiise keessaa inni boqonnaa 6 irraa tokkoffaan kana jechaadha. Isa kana Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 4tti ilaaluu dandeessu. Inni lammaffaan kadhannaa. Kadhannaan kun Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 14tti. Kadhannaa maal akka ta'e, akkamitti kadhachuu akka qabnu. Kadhannaa akkamiitu immoo waldaa kiristaanaa keessatti barbaachisa. Kiristoos Yesuus kadhannaan yookaas immoo jireenyi kadhannaa kan amantoonni akkamitti kadhachuu akka qaban. Yeroo ol galtanitti mana keessan cufadhaa, suuqatti galaa, abbaa keessan isa waan hundumaa arguu danda'utti himata garaa keessanii himadhaa jedhee barumsa inni barsiisuudha jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 hanga 14tti kan jiru kun jechaadha. Akkamitti kadhachuu akka qabnuu fi namatti agarsiisuu akka hin qabne, kadhannaan keenya mul'achuuf akka hin taane, namni nu jajuuf akka hin taane, Kiristoos wajjin walitti dhiyaachuuf akka ta'e dubbataa jechaadha. Inni sadaffaan inni qabadhee jiru kutaa keenya guyyaa irraa isa giddu galeeffate jechaadha. Innis Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 hanga 18 kan soomii isa dhugaa yookaan waa'ee soomii jedhee jira achirratti yoo ilaaltan waa'ee soomii kuni lakkoofsa 16 hanga
kudha saddeetitti jira jechaadha. Yeroodhuma soomtanitti isin akka warra of agarsiistu nyaata keessan hin guurinaa jedhee dubbata jechaadha. Akkuma yeroo ammaa kana ilaallu amantii waan garagaraa amma guyyaa kana ji'oota lamaaf yookaan ji'a tokkoof kan wal qabatu waa'ee soomii irra jira namni baay'een. Soomii irra jira namni baay'een nyaata dhiisee yookaas yeroo isaa kennee soomaa jira. Garuu soomii dhugaan maal akka ta'e kutaa keenya guyyaa har'aa kanatti sirriitti nu barsiisaa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaayyaas 58 irratti tokkoon 12 isa kan argina. Egaa waa'ee seensa kana irratti amma yoo dubbadhu mata dureen nuti irra waliin ilaallu akkuma jalqaba isinitti hime soomii isa dhugaa soomuu yookaan soomii dhugaa yookaan kadhannaa dhugaa yookaan laphee fi Waaqayyotti dhiyeessine jireenya sirrii akkaataa ta'utti soomuu isa jedhu waliin ilaalla jira. Soomii jechuun qalbii keessan sirriitti naa kenna. Soomii jechuun fedhii foonii nyaataa fi dhugaatii yeroo murtaa'eef dhiibnee Waaqayyotti of kennu jechuudha. Fedhii foonii nyaata waan keessi keenya barbaadu waan foon keenya barbaadu dhiibnee Waaqayyo fuulduratti qalbii keenya deebisnee garaa keenya deebisnee Waaqayyo fuulduratti maal gochuudha? Yaada garaa keenyaa mul'isuudha. Hariiroo Waaqayyo wajjin qabnu cimsuudha jechaadha. Soomii jechuun beela'uu qofa miti yookaan nyaata dhiisuu miti. Akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 6 irratti dubbatu fuula jijjiiruu miti. Yookaas fuula keenya bosomsinee namni abalu soomaa jira, abalu kadhachaa jira, abalu nama kadhataati. Abalu baay'ee kadhata kana nuun jedhu miti. Soomiin namatti of agarsiisuudhaaf isaa fuulli keenya bosomsinu yookaan fuula keenya shushintuursinee bakka dhagna keenya lawwaasee isa nuti deemnu miti soomii. Soomii dhugaan maal akka ta'e dubbataa jira. Beela'uu qofa kan taane fuula jijjiiruu qofa kan taane. Kan namni qofti nurratti argu yookaan uffata wanti ni ta'e tokko uffachuu qofa miti jechaadha. Soomii jechuun garaa ofii deebisuudha. Garaa ofii, laphee ofii, jireenya ofii fuula Waaqayyootti dhugaadhaan deebisanii barbaadachuudha. Soomiin fedhii soora hafuuraaf, fedhiidhaan soora hafuuraa cimsuuf jecha nyaata foon irraa of kutuudha. Elaa gaafa foon keenya dadhabsiisnu fedhii keenyaan dheebonnee jaallannee fedhii foon keenyaa gaafa hirrifnu dirqama maaltu dhufaa? Fedhii hafuuraa keenya cima. Hafuura keenya guddisuudha jechaadha walumaa galatti. Soora foonii kana dhiibnee soora hafuuraa barbaaduudha jechaadha. Soomuu jechuun waan biraa miti. Nyaata dhiisuu otoo hin taane foon keenya kana isa nu fudhatee gara du'aatti fiigu kana. Isa nu fudhatee gara yaada Waaqayyoo nalaatti fiigu kana hirrifnee fedhii keenya hundumaa yaada keenya hundumaa fedhiidhaa hafuuraadhaaf cimsuu jechuudha. Fedhii hafuuraa bakka ta'utti yaada hafuuraa bakka ta'utti hafuura qulqulluu wajjin akka waliin nu galchisiisutti laphee keenya sirreessuu jechuudha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kadhannaan soomaan kadhatamu jireenya kiristaanotaaf baay'ee ijoo fi murteessaadha. Elaa kadhannaan soomaan kadhatamu bara kana baduu dhiisuu bareeda ta'uu danda'a waldaa kiristaanaa. Waldaan ni beeksisifti. Waldaan barbaachisummaa isaa hubattee hin dubbatti waa'ee soomii. Soomaa fuula Waaqayyoo turuu waldaan kiristaanaa baay'ee irratti hin dubbattee jira. Garuu namni ammamtu kadhataa jira waan jirutti yaaduu qabna. Soomiin waan namoonni hojii dhaban qofti sooman miti. Waan namoonni yeroo argatanis sooman miti. Jireenyaaf soomama. Ameen. Warra yeroo qabus warra yeroo hin qabneefis soomiin gooftaa Yesuus Kiristoos irraa barannaa jira. Akka barbaachisaa ta'ee fi waan barirra hin dabarre akka ta'e. Ammayyummaa waan hin jijjiirre akka ta'e soomiin. Fuula Waaqayyootti laphee keenya yaada garaa keenyaan deebisuun hafuura qulqulluu wajjin walii gallee jireenya mootummaa Waaqayyoof of qopheessuuf waan nu fayyaduuf waan irra darbu mitii fi waan baay'ee murteessaadha jaala soomiin. Yesuus bara baraan gooftaadha. Soomiin keenya soomaan kadhachuun baay'ee bu'aa qabaachaadha. Egaa qabxiiwwan muraasan dubbadha. Soomii dhugaan soomii akkamii akka ta'e irratti dubbadha. Waa'ee soomii erga amma kana ilaalle. Soomii dhugaan inni macaafni qulqulluun jedhu soomii akkamiiti? Ameen. Soomii akkamii barbaada? Kiristoos nurraa. Yookaan Waaqayyo soomii akkamii nurraa barbaada? Wangeela Maatiyos kana keessatti soomii akkamii, soomii dhugaan soomii akkamiiti jedhuuf tokko ittanii qabatu. Soomii namatti of agarsiisuuf soomamu miti. Soomii namatti of agarsiisuudhaaf soomamu miti. Namni akka nu ilaaluuf kadhachaa jira akka namni nuun jedhu soomaa jira. Inni nama Waaqayyoof jiraatudha akka namni nuun jedhuuf isa soomnu miti soomii. Amma soomiin namoota bara kanaa yoo ilaaltan dursa kabajamuu jalqaba soomiidhaaf. Garuu ajandaan Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti Fariisota barsiisu Yesuus Kiristoos gaafa gaararra taa'ee Fariisota barsiisu yookaan warra saba Israa'el Yihuudoota warra seera eeguudhaan yookaan seera amantii warra eegan yeroo barsiisu soomiin dhugaan namatti of agarsiisuudhaaf akka hin taane dubbata. Soomii dhugaan
Soomii lubbuu fayyisuudha. Soomii hafuura fayyisuudha. Yesus bara baraan gooftaan. Yesus yeroo nama soomtanitti immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 16:18. Yeroo nama soomtanitti immoo akka warra of agarsiiftuu nyaara keessan hin guurinaa. Yeroo nama soomtanitti immoo Yesus bara baraan gooftaan. Hin guurinaa isaan soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii hin bosomsuudha. Dhuguman isinitti himaa isaan gatii isaanii fudhataniiru. Akka soomaa jiran akka beekamu gochuudhaaf namootatti of mul'isuudha. Warri akkasii soomuun isaanii kun gatii hin qabu. Soomii akkasii kun gatii isaanii namootumarraa argataniiru jechuudha. Warri namatti of mul'isuudhaaf sooman gatii isaanii namootumarraa argatu. Gatiin namni namaa kennu immoo xiqqaadha. Ameen. Soomiin Waaqayyo barbaadu, soomiin macaafni qulqulluun barbaadu, soomii isa namatti of mul'isuudhaaf sooman miti firoota koo. Nyaara keessan hin guurinaa, namatti of mul'isuudhaaf jettanii, mul'achuudhaaf jettanii, nyaara keessan hin guurinaa. Maal godhaa malee fuula keessan dhiqadhaa, rifeensa keessan dibadhaa. Namni isin irratti hin bariinidha. Garuu abbaa keessan isa dhoksaatti keessa garaa keessanii ilaalu wajjin walitti shiqaa jedha. Waaqayyo inni dhoksaatti waan hundumaa argu gatii keessan siif hin kennaa. Soomii dhugaan soomii lapheeti. Soomii laphee ofii Kiristoositti butuuti malee soomii namoonni baay'een harkaan rukutuu miti. Meerka ol qabaatti soomaa jirtaa waliin jedhama. Soomaa jirtaati jedhani. Yesus bara baraan gooftaa. Soomaa jirraa nu irra bara kana. Soomii dhugaa yeroo jedhu Isaayyaas isin dubbata. Soomii dhugaa fi soomii yeroo waa'een soomii dhugaa dubbatamu soomiin sobaa jiraachuu isaa beekuu qabdu jechuudha. Fakkeessuudhaaf barsiisonni seeraa yookaan fariisonni fakkeessuudhaaf nama biratti kabaja argachuudhaaf nama biratti beekamuudhaaf soomiin fakkeessaa jiraachaadha. Soomiin waqtii eeggatamee soomamu jiraachaadha. Akka wangeela Maatiyos boqonnaa 6 yeroo eeggatamee kan soomamu soomii garaarraa hin taane soomii lapheerraa hin taane soomii seera eeguudhaaf qofa fuula Waaqayyootti dhiyaatamu. Maqaa Yesuusiin soomiin akkasii isin irraa cabu. Soomiin dhugaan soomiin laphee keenya Waaqayyootti bituu fi dhoksaa jireenya keenya dhoksaa lubbuu keenya Waaqayyootti isaa haasofnu. Ati garuu yeroo dhuma soomtutti mataa kee dibadhu. Fuula keessa dhiqadhu. Soomuun kee abbaa keessa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhe. Abbaan kennu wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argummoo gatii kee siif hin kenna. Ameen. Waaqayyo wajjin haa ta'udha soomii dhugaan. Abbaa kee wajjin qofa haa ta'udha. Bifa duubaa kanaan dibadhachuun isaa sirratti hin baraminedha. Akkati soomaartu sirratti hin bariinidha. Fuuluma kee kana dhiqadhu, rifeensa kee miiccadhu akkuma nama nagaatti deemi. Laphee kee garuu konnekti ta'idha Waaqayyo wajjin. Walitti siqii. Walitti hidhadhu. Kadhannaan qabaadha. Namni tokko bakka ammuma jaalachaa ammuma wanti ni jecha. Garuu macaafi qulqulluun akka namni nuu baree gatii keenya nuu kennu miti. Akka inni nama cimaadha. Inni nama soomaadha akka nuun jedhu miti. Waaqayyo jireenya keenya barbaada. Meerka wal qabaati Waaqayyo jireenya kee barbaada waliin jedha. Nama tokko of agarsiisuudhaaf yoo soomne gatiin keenya muraasa akka qabu gatii xiqqoo akka argannu dubbata macaafi qulqulluun. Namni gatii gaarii nuuf hin kennu. Gatii namni nuu kennu xiqqoodha firoo tokko torbee tokko torbee lama hin deemu. Garuu galaan nuti Kiristoos wajjin dhoksaatti naqannu bara baraaf nuuf. Maalin jedhe? Galaan nuti Kiristoos wajjin naqannu. Galaan nuti Waaqayyo wajjin naqannu waan torbee tokko lamatti dhumu miti kan bara baraati. Waan namni nuu kennu gatii namni nuu kennu waan waggaa 2-3 caalle. Gatiin Kiristoos nuu kennu garuu gatii jireenya bara baraati. Mee gatiin koo jedhame. Gatiin koo. Gatii jireenya bara baraati. Gatii jireenya bara baraati. Gatii namni yeroo muraasa sii kennee sirraa fudhatu miti. Soomii dhugaan soomii namatti agarsiifamuuf soomamuu miti jechaadha. Soomii dhugaan Waaqayyo wajjin soomii walitti nu butura. Soomiin laphee keenya Waaqayyo wajjin walitti siqachuuti. Ati garuu yeroodhuma soomtutte jechuun soomii yoo soomte hin jedhu jechaadha karaa biraa. Yoo diingata soomte yeroodhuma soomtutti soomii jechuun yookaan Waaqayyoon kadhachuu jechuun yeroo hundumaa kiristaanota waan baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Humna hamaa sana mo'achuudhaaf
Wallaansoo seexan ittiin nu qabu jireenya hafuuraa keenyatti jireenya mo'ichaa jiraachuudhaaf soomiin waan torbee tokko yookaan torbee lama yookaan waan tajaajiltoonni qofti sooman miti. Tajaajiltootaaf yookaan raajotaaf qofa kan kenname miti. Amanaan bara kakuu haaraa namni fayye namni jaalala Yesuus Kiristoos mi'eeffachuu barbaadu fuula isaa laphee isaa gara Waaqayyootti deebisuu qaba. Haalli mijachuu dhiisuu danda'a. Yeroo hojiidhaaf mijachuu dhiisuu danda'a. Garuu macaafi qulqulluun beekaadha. Warri garaa sirrii qaban, warri laphee sirrii qaban, jireenya foon isaanii kana dadhabsiisanii hariiroo isaanii Waaqayyo wajjin hin cimsatu jechaadha. Haala mijatuu fi mijanne keessatti soomama firoota ko. Haala mijatuu fi hin mijanne keessatti. Soomii dhugaan soomii akkasiiti. Yesuus bara baraan gooftaa. Soomii dhugaan soomii akkamiiti? Inni lammaffaan. Soomii cubburraa deebuuti. Soomii akkamiitiin jedha? Cubburraa deebuuti. Namni baay'een hin sooma. Garuu garaan isaa cubburraa hin deebine. Garaa cubburraa hin deebine soomurra moo soomuu dhiisuu wayi. Sini nagaamame harka baasamee warri dhagaa hartan. Sirrumatti ol baasame. Oluma qabaa sirriitti. Harka keessa rukutaa Waaqayyo galateeffata. Ela garaa cubburraa hin deebine. Laphee cubburraa hin deebine. Laphee fedha foonirraa hin deebineen fuula Waaqayyootti yeroo keenya gubuurra soomuu dhiisuu wayi. Soomii dhugaan soomii cubburraa deebuuti. Laphee ofii jijjiiruudha. Garaa ofii jijjiiruudha. Yaada garaa ofii keessa ofii fayyisuudha. Isaayyaas 58 irratti yoo laatan Waaqayyo amma dandeessu guddisii dubbadhu malee of hin qabin. Ol kaasii dhaggeessedha sagalee kee akka fiinootti ol kaasii dhaggeessi. Saba kootiin irra daddarbaa isaanii sanyii Yaaqoobitti cubbuu isaanii hin. Isaan guyyaa hundumaa na barbaadatu. Karaa koo beekuu hin fedhu. Akka saba wanta qajeelaa hojjetuu fi seera koo isa qajeelaa hin dhiisinitti wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu hin fedhu. Ana Waaqayyootti dhiyaachuu hin jaallatu jedha. Sabni Israa'el garaan isaanii Waaqayyoon barbaadata. Lapheen isaanii Waaqayyoon barbaadata. Yeroodhaa yerootti sooma jedhanii ji'a keessaa guyyaa keessaa yerootti midhaan lagatan qabu. Dhaga'amaa jira. Yerootti midhaan lagatan, yerootti nyaata dhiisan, yerootti dhugaatii dhiisan qabu. Garuu yerootti cubbuu dhiisan hin qaban. Soomii dhugaan akkam akka ta'e sagalee fiinootiin guddisiitti dubbadhu. Sagalee kee ol kaasiitti himi. Sabni kun karaa qajeelaa hin barbaada. Yaadi garaa isaanitti deemuu hin barbaada. Garuu sabni kun qalbiin isaa fagaateera. Yeroo kadhannaa qabu, yeroo soomaa qabu, garuu laphee ittiin sooman laphee dhugaan qaban. Waaqayyo laphee dhugaa siifa kenna. Laphee dhugaan kiristaana dhugaaf barbaachisaadha. Kiristaanonni baay'een laphee dhugaan qaban. Waldaa ta'u hin faarfatu, hin tajaajilu. Waaqayyo garuu kiristaanota kakuu haaraa kanarraa laphee dhugaa barbaada. Garaa dhugaa, mee garaa dhugaadha. Garaa dhugaan kun garaa yaada garaa Yesuus Kiristoos isa ta'e jira. Hin soomu yeroo qabu garuu Waaqayyoon barbaadatutti akkatti mul'atu. Hin jiru Waaqayyo. Maal jennaan rakkoo qabu. Gaafa nuyi fayyina hafuurri qulqulluun nutti nu keessa boqotu. Inni qulqulluudha mee? Hafuurri qulqulluun qulqulluu. Namooti baay'een hin kadhatu, hin jijjiiraman, hin kadhatu, hin soomu, hin jijjiiraman. Waan jijjiiru qabnu jireenya keenya keessaa gaafa jijjiiramna malee waan soomnee miti. Jijjiira. Lapheettiin fuula Waaqayyootti jilbeeffatan jijjiira. Firoota tokko jijjiirama arguu barbaadan. Lapheettiin midhaan dhiiftan sana jijjiira. Namni baay'een jibbatoonni isin akka saba Israa'el kana soomuu danda'a. Sabni Israa'el lakkoofsa sadirraa isaan ati gara keenya hin ilaaltu erga ta'e nuyi maaliif soomne ati nuuf hin beekne erga ta'e nuyi maaliif of dhiphifne hin jedhu. Waaqayyo immoo kunoo yeroo soomtanitti waanuma jaallattan hin raawwattu jedha. Waanuma garaa keessan barbaade raawwattu si. Garaa keessantu fayyuu dide, garaa keessantu deebuu dide. Soomiin keenya maaf hin nagaamne jedhanii immoo Waaqayyo irratti gungumu. Yeroonuma soomtanitti isin, yeroonuma soomii keessan raawwattanitti isin wanjoo namarra keessan nama cunqursitu garaa keessan qalbii keessan hin fayyine. Qalbii fayyaatu Waaqayyoon gadi fide. Ameen. Qalbiin fayye hafuura qulqulluu ofitti harkisa.
laados afurri fayye jireenyi fayyadame hafuura qulqulluu harkisadha lapheen keenya yoomi ciiramaa ta'e hafuura qulqulluu nu keessaa baqata Amos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti yoo laatan iyya faarfannaa keessan yookaan sagalee masiinqoo keessanii dhaga'uun jibbeedha sagalee faarfannaa sagalee masiinqoo bareechanii qabu garuu jireenya dhugaa waaqayyoo badda bahee qaban qulqullummaan qaban lapheen keenya qulqulluu taanaan jireenyi keenya qulqulluu taanaan guyyaa baay'ee fuula waaqayyootti jilbeeffannee isa boonyu garaa sirriin taaneen irra hin caalu nama garaa sirriin hin taaneen yeroo baay'ee kadhaturra nama garaa qulqullaadhaan saatii tokko kadhatu jira isa kana sirriitti qabadha waaqayyo garaa sirrii isinii fagate kunoo isinii ittoomtodha yommuu soomtan wal qochootodha wal loltodha garuu kadhatu garaan isaanii wal jifataa abootteedhaan warra guuttodha wal jibbitodha wal nyaatodha wal qochootodha waaqayyo maaf nu nageenye jedhanii immoo iyyatu waaqayyo maaf deebiin nu kennine hin soomna jedhu soomii dhugaan soomii seera amantii eeguudhaaf sooman miti soomii jireenyatti guddachuudhaaf sooman isa kana dhageessanii seera amantii eeguudhaaf sooman namni baay'een yeroo amantii waqtii amantii eeguudhaaf sooman namni baay'een soomii dhugaan Kristos wajjin walitti siquudhaaf kan soomamudha malee yeroo waqtii eegne kan soomnu miti hiikaan soomii otoo namaaf hin galin namni baay'een irra du'aa jira nyaata dhiisee beellaa jira coollage akka allaaddii coollagee taatudha wayyaa keessan ofirratti gurraachessitudha yoo eel keessatti fata gaddaa uffattudha garaan fayyine waaqayyo soomii dhugaan soomii akkamitti soomii garaa ofii yaada ofii gara waaqayyootti deebisuuti waaqayyo garaa keessan argatu sabni Israa'el hin sooma hin kadhata garuu garaa sirrii qabu garaa sirriidhaan malee immoo qalbii sirriidhaan malee immoo soomii hiikan qabu waaqayyo jireenya keenyaarra gara soomii sirriitti fidu soomii jechi jedhu kuni kadhachuu jechaadha garaa qulqullaa nyaata dhiisanii kadhachuudha karaa biraa kadhannaarra isa caalu jechaadha kadhannaarra isa waaqayyoon dhaggeessifachuudhaaf mul'ata fudhachuudhaaf Museen fa'aa soomanii akka mambaara kakumofa kakuwaara keessatti tajaajiltoota adda baasuudhaaf Barnaabaas fa'aa Phaawulos fa'aa soomanii Eeliyaas soomeera Daani'eel soomeera warri ergaa gurguddaa nama dhiibbaa uume ta'an hundi isaanii kakumofaattis kakuwaaraattis namoota bu'aa soomaa qabani gaafa jilbii kee gadi jedhu waaqayyo ayyaana namni sirratti qabu namni sirratti gad dhangalaasa harka keessan ol fuudha ibiddi kun laphee keetta qabatu kanaaf sabni Israa'el soomii dhugaa kana garaa isaa otoo hin deebisiin waan jilbeeffatuuf soomiin isaanii soomii gatii dhabe ta'e jechaadha. Soomii dhugaan firoo tokko soomii yaada garaa ofii deebisuuti. Kanaaf yaada garaa keessanii deebisaa barbaadadhaadha waaqayyo. Soomuun keessan yaada garaa keessan deebifattanii haa ta'u. Ameen. Soomiin ani boodde soomii akkasii dhire inni isin soomuudhaaf jettan isaa namni gaaf tokko of dhiphisee akka allaadduu collagee mataa isaa gad qabatee uffata gaddaas uffatee daaraa keessa taa'u kana guyyaan waaqayyo jaallatu isa kana soomiin ani booddeedha warra firdii jallaadhaan hidhaman hiiku ameen soomiin ani boodde warra firdii jallaadhaan hidhaman warra dhugaa malee gad qabaman maal gochuun hiikuudhaadha nama firdii malee hidhanii nama dhugaa qabu akka inni dhugaa hin qabneetti hidhanii soomu isa kana hiikaa duradhaan waan ati ofii kee hiite amma hiiktutti waaqayyo sii kunnan hiikaa sin laphee keessan hiikaa nama jibbanii kadhachuun gatiin qabu firoo tokko nama jibbanii nyaata dhiisuun gatiin qabu soomiin warra firdii jallaadhaan hidhaman warra cunqurfaman luba baasu wanjoo hundumaanis isaan irraa caccabsuu mitiire buddeena keessan warra beelaaniif warra hiyyeessaa warra qullaa deemaniif uffata keessan kennuudha jedha soomiin ani foodde namni fayyee malee moo namni kana gochuu hin danda'u nama jireenyi isaa jijjiirametu kana gochuu danda'a nama isa biraa miidhame nama isa biraa qullaa deemu nu nama otoo namni nu biraa waan nyaataa nu kadhatu otoo namni beela'uu fa'aa soomna ofii keenya nyaata dhiifne otoo namni beela'ee harka nutti qabuu soomnee kadhannamu jijjiirama arguudha garuu soomii dhugaan soomii dursa isa nu biraa beela'ee nyaachisuudha isa nu biraa qullaa ta'e soomii uffisuudha amantiin keenya jireenya akka godhatu lubbuu akka godhatuuf jalqaba kiristaanonni jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu jiraachuu qabna. Shaakaluutti guddachuu qabna jechaadha. Amala Kiristoosii fi yaada garaa Kiristoos Yesuus horachuu qabna jechaadha. Soomii dhugaan soomii akkamitti seenuuf soomii tajaajilaaf of qopheessuuti. Sadaffaa tajaajilaaf of qopheessuu.
Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasanii yoo ilaaltan hanga 5tti hin argatu. Yesuus Kiristoos tajaajila isaa otoo hin jalqabiin dura hafuura qulqulluudhaan guutamee gara lafa onaatti deeme. Maal gochuudhaaf? Soomuudhaaf, kadhachuudhaaf, hariiroo abbaa wajjin qabu cimsuudhaaf, jireenya tajaajilaaf, wallaansoo tajaajila namarraa barbaachisu gobbachuudhaaf, humna fudhachuudhaaf gara lafa onaatti deeme. Namoonni baay'een irraa jireenyaa fi yookaan shaakala gooftaa wajjin walitti guddachuu otoo qabaatiin waltajjiirratti argitu. Sababii kanaaf hundeen isaanii waan gadi hin fageenneef lubbuun isaanii dubbii Waaqayyoo irratti waan hin ijaaramneef torbee 3 yookaan waggaa 3 booda raajota warra dhugaa Kiristoos jallisanii morma wajjin si mormuu jalqabu jechuudha. Warri of qopheessan garuu warri soomii dhugaadhaan dubbii Waaqayyoo irratti ijaaraman garuu akkuma Yesuus Kiristoos humna seexanaa dubbii isaan guutame sagalee Waaqayyoon guutame injifate sana namni soomii dhugaadhaan jireenya tajaajilaaf qopheessu jireenya mo'ichaa jireenya hiikamsa qabu tokko tajaajila fiixaan ba'e tokko tajaajilaa jira. Yesuus bara baraan gooftaan Waaqayyo nu gargaaru. Xumuruuf an deema. Isa kana dubbifadhaasi yeroo baay'ee waan hin qabaanneef daqiiqaa kootti fayyadama. Inni arfaffaan soomii Waaqayyotti nu dhiyeessu. Soomii dhugaan. Soomii Waaqayyotti nu dhiyeessu. Namni dhugaadhaan soomu Waaqayyotti dhiyaata. Waaqayyotti dhiyaachuun immoo jireenya hafuuraa keenya nagaa godha. Sagalee kana dubbadhaa. Waaqayyotti dhiyaachuun jedhame. Jireenya hafuuraa koo nagaa godha. Dabalii jedhu Waaqayyotti dhiyaachuun jedha. Jireenya hafuuraa koo nagaa godha. Jireenya hafuura namni nagaa namaa gochuu danda'u firoota koo. Maallanni nagaa namaa gochuu danda'u hafuura namaa. Hafuurri namaa fayyaa kan godhatu Waaqayyo fuuldratti gaafa gadi jennuudha. Maal jennaan hafuurri qulqulluun hafuura namni yookaan hoyiitiin nu keessa to'isuu fi nu fayyisu miti. Gaafa nu gadi jennee Waaqayyotti dhiyaannu laphee keenya gaafa Waaqayyotti dhiyeessinu hafuurri keenya nagaa argata. Nagaan hafuuraa immoo nagaa maallaqaa, nagaa biyya lafaa, nagaa beekumsaan argamurra hin caalu. Nagaan hafuuraa naa caaladhaami. Namoonni baay'een sababii hafuurri isaanii waraanameef jilbi isaanii illee mudhukeera. Waaqayyo ganama kana garuu jilba namoota baay'een deebisa. Hafuurri keenya gaafa fayyu addunyaa hafuuraa keessa waan ba'u kamillee argachuu dandeenya. Jireenya kunkutaaf jireenya raafamaan jiraannu jecha akka nama abdii qabutti hariiroo fi walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabcimsaa kiristaana guutame tokko taanee lafa kanarra deddeebinaa jira. Sababii amma gaafa rakkinni fi lolli ka'u keessi keenya qorruuf jilbi keenya Waaqayyo fuulduratti waan laafee. Warri sodaan sinitti dhaga'amu, warri abdii kutannaa sinitti dhaga'amu, warri waamamuma keessa nu shakkitan harka keessa ol fuudha ganama kan humni tokko sinaa chaappisu. Ka'uu keenya barbaada kiristaanota bara kana Waaqayyo. Dammaquu keenya barbaada. Jilba keenya fuula Waaqayyootti deebisuu barbaada. Sababni isaa aloonni kun badaa jira. Aloonni kun boojameera. Aloonni kun garuu jira fakkaate jireenya nu gaadhameera. Waaqayyo nu warra waamamne jirru kanaan jireenya dhaloota baay'ee bade deebisuu barbaada. Harka keessa ol fuudha. Lubbuu baay'een harka keetti kenna. Bukkisi ameen jedhe lubbuu baay'een harka keetti kenna. Gaafa si ameen jettan humni wayii namaa dabalama. Ameen. Isa nama ameen jettee sagaleen sii ta'uu namaa ta'uu danda'a miti. Waafa ameen jette waan tokko namatti naan fayyadaa isinitti fakkaata. Garuu gaafa si ameen jettani inni lallabu laphee isaarraa waatutti tarsaa. Waatutti dabalama. Mee buqqisa ameen jedhame. Ameen. Bakka Waaqayyo hafuura kanaan sinaa eebbisu. Ameen. Kiristaanota laphee dhugaa qaban, hafuura dhugaa qaban. Yoel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hanga 13 dubbiseen gara xumuraatti fida. Namni na argate na dubbisuu danda'a. Yoel raajicha boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hanga 13. Haleluya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedha nan dubbisa. Waaqayyo garuu ammumayyuu garaa keessan guutuudhaan, soomuudhaan, boo'ichaan, gadduudhaan gara kootti deebi'aa jedha. Egaa garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Ameen. Gara Waaqayyo gooftaa keessanitti deebi'aa. Inni araara qabeessaa fi oo'a qabeessa waan ta'eef dheekkamsatti hin ariifatu. Haleluya. Gaarummaan isaas baay'eedha. Wanta hamaa namatti ergu
arguurraas of hin qusatan. Haleluuyaa. Gadduudhaan boo'uudhaan garaa keessan guutuu na barbaadadha. Garaa keessan tarsaasaa malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Sababiin isaa sabni Israa'el daalaamataa of firsuudhaan uffata gaddaa uffachuu isaaniitiin waan kadhannaan isaanii yookaan waaqayyo isaanii gadduu itti fakkaata. Garuu waaqayyo akkas jedha Yoo'eeliin. Ela garaa keessan tarsaasaa. Garaa keessan tarsaasaa jechuun cubbuu dhiisaa. Jallina dhiisaa. Xuraa'ummaa dhiisaa. Anarratti ta'uu dhiisaa. Waan ani jaalanne of keessaa baasaa. Har'a garaan kee hafuura qulqulluuf tarsa'u. Garaa keessan tarsaasaa. Garaa keessan deebisaa malee uffata miti. Uffata miti irra keessa mitidha bakka. Akkas jedha mitidha Saamu'eeliin. Ati duuba keessa laalta. Namni duuba ani garuu keessa garaan ilaalan. Waaqayyo keessa garaa kee irratti baatirii tokko kaa'e. Si ilaalacha. Jalina hojjettoo yoo ta'e qajeelummaa hojjetta ta'e. Baatiriin waaqayyo garaa kee irra jira yeroo hundumaa. Kaameraan waaqayyo garaa keenya keessa jira. Jireenyi immoo kiristaanota waaqayyoof jiraachuudha malee namaaf jiraachuu miti. Waaqayyoof gaafa jiraatu jireenyi mashirrii jiraatta bakka. Fafakkeessaa qabochaadha waaqayyoof gaafa jiraatu. Soba bakka namni isaa argee waan waaqayyo hojjenna jaallatu hojjenna taanaan waan namni jibbu bira ga'uu dandeenya? Hin dandeenye. Dhugaadhaan jecha. Kanaaf garaa keessan tarsaasa. Yaada garaa keessan tarsaasa. Gadduudhaan boolchaan gara kootti deebi'a. Ani dheekkamsatti na riifadhu araaran sinii godhaan. Har'a ganama waaqayyo humna araaraan laphee kee addaa deemu. Waaqayyo namootaaf hin deebi'a. Yesuus bara baraan gooftaa. Soomaa fi kadhannaan yaada garaa qullaadhaan yoo hin taane bu'aan qabu. Namni dhugaadhaan yoo soome akkuma Isaayyaas 58 lakkoofsa 8 kaastee kutaa guyyaa irraa kana irratti argamu namni dhugaadhaan garaa qulqulluu laphee qulqulluu yoo soome tokkoffaa lakkoofsa 8 irraa kaasee mee nama naa dubbisuu barbaade Isaayyaas 58. Namni dhugaadhaan yoo soome sabni koodha Isaayyaas waaqayyo. Yoo dhugaadhaan inni barbaadate yoo dhugaadhaan qalbii isaa deebise waan irratti ta'u wantoota baay'ee gurguddaa barreeffamee jira. Kutaa sana garuu akka namni naa dubbisuu barbaade. Achi booda gara xumuraatti fidadha. Daqiiqaa gabaabaa fayyadamee jechaadha. Isaayyaas 58 irraa kaasee hanga 12tti barsiisaa argattanii. Dhaggeeffadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Yoo kana hundumaa gootaniif ifni keessan akka biiftuu ganamaa waliin ba'a. Mee akkas jedha. Ifni koo akka biiftuu ganamaa waliin ba'a. Yoo nama miidhuu dhiisan, yoo garaa keessan deebistan, yoo jallina yaaduu baattan, yoo warra hidhamanii ta'an ifni keessan akka biiftuu ganamaa waliin ba'a. Waaqayyo ifa haaraa sirratti haa baasu. Itti dabalaa dubbisa. Madaan keessanis dafee deebi'ee hin fayya. Madaa keessantu fayya. Mee madaan koo hin fayyadaati. Koomii dhugaan madaa fayyisa. Madaa hafuuraa fayyisa. Madaa jireenyaa fayyisa. Madaa diinagdee fayyisa. Har'a ganama lapheen kee deemuurraan kan kee diinagdeen kee haa fayyu. Hafuurri kee haa fayyu. Mul'ati kee haa fayyu. Madaa keessantu fayya. Qajeelummaan keessan isin dura hin adeemu. Haleluuyaa. Erga keessan ol fuudha. Haleluuyaadha. Qajeelummaatu isin dura adeemu. Namni qajeelummaan dura adeemu jallinni itti bu'uu hin danda'u. Qajeelummaatu maal godha? Isin dura hin adeemu. Isinoo qajeelummaa laaltanii deemtochaa. Namni qajeelummaa laalee deemuun gufatu. Kana booddee gufuu sitti baay'ata yoo ta'e laphee sirrii qabaadhu yaada garaa sirrii qabaadhu. Qajeelummaan si dura hin adeema. Humna qajeelummaa keessaan karaa qajeelummaa irra deemte immoo hin mo'atu. Itti fufa. Ulfinni koos isin booddeedhaan isin hin eega. Haleluuyaa. Ulfinni koo maal godha? Isin booddeedhaan isin eega. Isin golgaadha. Isin golgee jira. Isin eega. Nan eega maadaame. Gaafa laphee sirrii gaafa soomii dhugaa qabatti hin eegamtu jaa. Du'a jira, balaa jira, rakkina jira. Garuu ati eegama. Hafuurri isin eegu isin irra deebi. Itti fufa. Yommus isin ana hin waammattu anis isiniif nan deebisa. Yommus isin maal godhu? Ana waammatu. Dura maal ture? Hin waammatu garuu nagaan. Hin iyyu garuu kadhatu garuu nagaan. Amma garuu soomii dhugaa isa fo'ate ergatti mee booda yeroo isin na waammattan ani maalan godha? Siniifan nagaa. Bara baay'een boo'e bara baay'een kadhadhe kan jettu har'a booddee waan sirreessuu qabdu gaafatti sirreessitu hafuurri waaqayyoo garuu humna guddaa mana keetti seenu. Gargaarsaaf gara kootti hin iyyattu anis isin jalaa nan oowwaadha. Gargaarsaaf maal godhu? Gara kootti? Anoo siniifan nagaa. Mee naa dhaga'ama dhaan. Soomii dhugaan waaqayyoon dhaggeessifachuudha firoo tokko.
waaqayyoon nama dhagaa baqa gadi namatti jedha tifaa dubbisa. Isin nama cunqursuu yoo dhiiftan. Nama cunqursuu yoo dhiiftan. Quba namatti qabdanii jal'ina namarratti dubbachuus yoo dhiiftan. Quba namatti qabdanii jal'ina namatti dubbachuu yoo dhiiftan. Isa beeleef nyaata yoo kennitan. Isa beeleef nyaata yoo kennitan. Isa rakkates yoo gargaartan. Isa rakkate yoo gargaartan. Ifni keessan dukkana keessatti hin ba'a. Haleluuyaa! Meeqa jira? Ifti koo jira? Dukkana keessatti ba'aadha. Yoo kana gootan ifti keessan dukkana keessatti maal ta'a? Lafa ifti ga'e immoo dukkanni taa'uu hin danda'u. Kana booddee naannoo keetti dhiibbaa uumuudhaan dibame. Itti fufa. Dukkanni keessanis akka guyyaa saafaa hin ta'a. Dukkanuma ta'edha. Haleluuyaa. Dukkanni keessan akka maal ta'a? Akka guyyaa saafaa hin ta'a. Yaada akkasii. Dukkanni akka guyyaa saafaa ta'u. Laphee sirriin waan namarraa ifuu hin dandeenye namaa ibsa. Itti fufa. Ani Waaqayyo yeroo hundaa isin nan gaggeessa. Ani Waaqayyo yeroo hundaa isin nan gaggeessa. Lafa gogaa keessatti iyyuu isin nan quubsa. Maaloo lafa gogaa keessatti tan quufa dhaame. Lafa gogaa keessatti tan quufa. Sagaleedhaaf lafa gogaa keessatti tan quufa dha. Hin jiru garuu waan nyaatamu jira. Garaa sirrii qaba. Hin mul'atu garuu waan mul'atutu jira. Hin argamu garuu lafa gogaa keessatti quufu jira. Kana booddee hongeen na rakkisa rakkina na rakkisa kan jettu nyaata Waaqayyo si kennu quufuun si yoo ta'u. Buddeenni bara baraan sin beelesine Yesuusine isa nyaadha. Itti fufa. Namummaa keessanis nan jabeessa. Namummaa keessan nan jabeessa. Yommus isin akka iddoo dhaabaa isa yeroo hundaa bishaan qabu akka burqaa bishaan isa hin hir'annees hin taatu. Maali jedhee sagaleen akkasii. Akka burqaa bishaan isa hin hir'anne. Burqaan inni kan bona ganna sirriitti yaamte bona maal ta'a? Namni Kiristoos kun garuu akka burqaa bishaan isa yeroo hundumaan hir'anne. Burqaan yeroo hundumaan hir'anne lafa kana hin jiru. Bishaan baay'een ganna sirriitti yaa'u garuu bona hin hir'atu. Hammi isaanii hin hir'atu. Hammam ta'a yaa'u isaanii hin hir'atu. Namni Kiristoos keessa jiraatu garuu akka bishaan yeroo hundumaa guutee yaa'uuti. Hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamu waan ta'eef. Eshi. Kana dubbifnee kadhanna waan ta'eef inni Isa dur diigamee ture hin deebiftu. Isa dur diigamee ture. Maal harka keessan fuudhaa saba? Isa dur diigamee ture. Hin deebiftu. Mee waan dur diigamee ture dhaame? Waan dur diigamee ture. Nan deebisaadha. Nan deebisa. Asirtoon waan dur diigamee turedha. Waan dur diigamee ture. Nan deebisaadha. Nan deebisa. Tokkummaa badee karaa kee deebi'a. Ameen. Jaalala badee karaa kee deebi'a. Ameen. Jaalala laphee badee karaa kee deebi'a. Ameen. Lubbuu badee karaa kee deebi'a. Ameen. Hafuura badee karaa kee deebi'a. Ameen. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Eshi. Hundee isa abaabiliin keessan kaan irrattis hin ijaartu. Hundee isa abaabiliin keessan kaan irrattis hin ijaartu. Waan diigame. Isin warra isa caccabe deddeebisan warra karaa isa duudee ture tottolchanis hin jedhamtu. Harkadhaa Waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Maqaa haaraa sinii moggaa'a. Soomii dhugaan hafuura deebisa. Lubbuu deebisa. Jireenya deebisa. Waldaa deebisa. Kiristaanota soomii dhugaan nu barbaachisa.